Hello, I'm Gaddisa and this is Gaddisa Tube. Today we're gonna look at 3 different uses of can. Akkam jirtu? Ani Gaaddisaadha. Har'a faayidaa kan sadi jechuudha. Sirriitti kan ilaallu ta'a. Amma dhuma viidiyootitti stay tuned. Okay, the first use of can is ability. Faayidaan jalqabaa kaanii ability ibsuudhaaf yookaan dandeettii ibsuudhaaf. Wanta dandeessan tokko yoo haasa'uu barbaadan you have to use can. Okay, for example, I can play the piano. Piano taphachuu nan danda'a. I can speak English. Ingilifa haasa'uu nan danda'a. I can write a letter. Xalayaa barreessuu nan danda'a. I can't drive a car. Konkolaataa oofuu hin danda'u. Can't oo jennu. If we add not to can irratti immoo not hoo edaane yookaan can't hoo goone jechuudha. I can't drive a car. Hin danda'uudhaaf yaadu sana immoo dandeettii akka hin qabne agarsiisuudhaaf cannot kan jettu sana fayyadamna jechuudha. And the second use of can is permission. Okay, nama tokkoof ayyama kennuudhaaf yookaan immoo ayyama gaafachuudhaaf you use can. Can fayyadamtu jechuudha. Okay, can I open the window? Caaltu maskootii foddaa banuu caaltu. No, you can't. It is too cold. Lakki hin banin. Baay'ee qorra. Can I open the window? Oon jedhu permission maalan gaafachaa jira? Eeyyaman gaafachaa jira. Foddaa banuu danda'a? Foddaa banuu. Okay. Sana booddee yogguu isheen kennitu immoo permission eeyyama jechuudha. Refuse gochaa jirti bakka kanatti almost. Eeyyama sana maayin gocha sana akka hin raawwanne gochaa jirti jechuudha. Kanaafuu akka hin banne. Kanaafuu maal jette? No, you can't. Lakki hin banini yookaan immoo banuu hin dandeessuudhaafi jechuudha. It is too cold ni qorraadha. The next example, can I take your phone? Bilbila kee fudhadhu yookaan bilbila kee fudhachuu danda'a? Yes, you can. Eeyyeen fudhachuu dandeessaa jechuudhaaf. Can he play with me? Inni na waliin taphachuu danda'a? Yookaan inni na waliin haa taphatu? Okay. Yes, he can. Eeyyeen ni danda'a yookaan immoo eeyyeen haa taphatuudhaaf jechuudha. So, totally, mine can. In this example, example kana keessatti mine, we saw how can used to ask permission and also give permission. Permission yookaan eeyyama akkamitti akka kennuudhaaf fayyaduu fi eeyyama immoo akkamitti gaafachuudhaaf akka fayyadu ilaalla jechuudha. The third use of can is possibility. Faayidaan sadaffaan kaaniin immoo possibility yookaan immoo carraadhaan gara fuulduraatti yookaan immoo wanta ni ta'a kan jennee haasofnuudhaaf. Thus we use what? Can. Possibility jennaan jechuudha. For example, driving a plane can be difficult. Xiyyaara oofuun cimaa ta'uu mala. Okay? Can be difficult. Cimaa ta'uu mala. It is maybe difficult for some people and also it's not difficult for others. Okay? Namoota wayiitiif cimaadha. Garuu namoota wayiitiif immoo cimaa miti jechuudha. Kanaafuu can be difficult cimaa ta'uu malaadha. Possibility dha jechuudha inni kun. Okay? 50-50%. Namoota wayiitiif baay'ee salphaatti of fudhamuu danda'u. Namoonni kun immoo itti cimuu danda'a jechuudha. Then the second example, Chaltu take an umbrella. It can get rain afternoon. Chaltu xilaa fudhadhu sa'aatii booddee ni rooba ta'a. Okay? Caaltuu xilaa fudhadhu sa'aatii booddee ni rooba ta'a. Maayin ammas possibility dha jechuudha. Ni rooba yookiin hin roobu. 50-50%. It is 50-50% jennaan jechuudha. So totally, we have seen or we have learned 3 uses of can. The first one is ability, possibility, and permission. Ability dha akkamitti dandeettii akkamitti akka ibsu, possibility ni ta'amu wanta gara fuulduraatti ta'uu hin malu kan jedhu akkamitti ibsinaan kan jedhu, akkasumas permission eeyyamas akkamitti kenninaani, akkasumas immoo akkamitti gaafannaan kan jedhu ilaallee jira jechuudha. So that's all for today. If you like this video, please leave comments. Okay? Video kana mee yoo jaalattan commentii barreessaa. That's all for today. Have a nice time.